يخو بشام بيديا بشام يخو بشام بيديا هرمايا هرمايا هاي هاي هرمايا Jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota Harootek sagantaa guyyaa irraa qabadhiisinii dhiyaadhe maal jechuun keessa hin oolu. Sagantaan guyyaa irraa qabadhiisinii dhiyaadhe teekinooloojii fi koronaa jetti. Koronaan maali teekinooloojiin maali? Akkuma walii galaatti teekinooloojii jechuun furmaata waan hundaati. Furmaata koronaa qofa osoo hin ta'in waan hundaaf furmaata. Teekinooloojii jechuun rakkoon bakka uumamte hundattuu furmaata jechuudha. Teekinooloojiin furmaata addunyaa tanaati jechuudha gabaabdumatu. Addunyaa tana eessaa haasteetti eessa fidde amma sadarkaa ammaa tana addunyaan eessa jirti. Teekinooloojii maanii kan hundi bu'aan teekinooloojii addunyaa tana sadarkaa olaanaa bakkee geessitee jirtu ni beekta. Saniif akkuma walii galaatti maaliif sagantaa tana lamaan qabadhee isinii dhiyaadhe bu'aa teekinooloojiin koronaadhaaf yookaan dhala namaa harkachaa jiru kan koronaa addunyaa tana guutuu tokko dhaabaa jiru kanaaf furmaata waan ta'e waan qabduuf teekinooloojiin tun waan hojjetteefin sagantaa lamaan kana qabadhee isinii dhiyaadhe. Maal qabattee nu dhufte yoo jettan tokkoffaa irratti wanni qabadhee isinii dhiyaadhe teekinooloojiin yookaan koronaadhaaf maal hojjette maal buuste jennee yoo laalle tokkoffaa irratti Meeksikootti wanti hojjetame pilaastik waan hojjetameetu jira. Wanti hojjetame kuni waan protective plastic capsule waan jedhamu hojjette. Kana jechuun maal jechuudha? Patientiin akka dhukkuba hin daddabarsine jechuun dhukkubsataan akka nuti dhukkuba koronaa vaayirasii kana hin daddabarsine gara eenyuuf doktorotaa fi narsootaa fi hojjettoota mana yaalaatiif yookaan hojjettoota mana hakimaa akka dhukkuba kanaan hin faallee fi kun hojjetame. Kana keessa taa'aa dhukkubsataan as keessa hin dabru jechuudha. Amma baqata yookaan amma narsiin jechuudha dhukkuba gizee fi dawaa waan tokko hannituuf dhukkuba baqataa tokkorraa dhukkubsataa tokkorraa fuutee dhukkubsataa biraatti waan daddabarsituu fi shakkeen jiru san hambisuudhaaf dhukkubni kun akka hin babal'anne hambisuudhaaf maaltu hojjetame protective plastic capsuliin kun hojjetame jechuudha. Wanti kun waan godhu qaba. Dhukkubni vaayirasii koronaa kun akka hin daddabarreef waan ajjeessu qaba ofirraa pilaastikiin hojjetame kuni akka asirratti argitan kana jechuudha. Namni achi keessa gala achuma keessatti tajaajila barbaachisu sun achi keessaan kan naaf jechuudha dhukkubsataadhaaf. Okey kan biraa immoo lammaffaarratti maal hojjettee jechuudha teekinooloojiin kana warri hojjete jalqaba warri hojjete Meeksikoodha. Lammaffaarratti immoo wanni hojjetame bakka rakkatee namni duugeetti gaafa oksijiinii dhabe. Oksijiiniin qaama namaa kana keessa yookaan sombii harkisuu dadhabe koronaadhaan qabame bakka rakkate sanitti furmaanni teekinooloojiin hojjette maali? Emergency ventilator hojjette. Emergency ventilator teekinooloojiin namaaf hojjette yookaan dhala namaatiif hojjette bu'aa teekinooloojiin hojjette kuni maali? Doktorootaaf fakkeenyaaf gaafa jalqaba dhukkubni kun si qaburraa deemee mallattoolee garaagaraa agarsiisee gaafa bu'ee somba hafuura harkisuu dadhabdee rakkatte bakka sanitti kun si hojjetame emergency ventilator kun hojjetame eenyuun ingilizootaan hojjetame kaampaanii injiinaraan hojjetame injiinara ni hojjetame ingiliz keessatti jechuudha. Sadaffaarratti ammas wanni hojjetame maali? Maaksii hojjetame. Maaksiin hojjetame kuni maaksiin giraappi amma akka baakteeriyaan vaayirasii wantoonni garaagaraa kun hundi akka hin seenne afaan namaatiif funyaan namaatiin akka hin seenne hojjetame maaksiin kun. Maaksiin hojjetame kuni ifiifuu ifirraa ajjeesu maal ajjeese jarmootaa fi waan garaagaraa akka qaama dhimbiibee jechuudha qaama namaa kana keessa kan seenne alatti ajjeesaa jechuudha akka hin dabarre godha. Tokko kanaatu hojjetame. Kan biraa ammas maaltu hojjetame Chaayinaatti safety globe waan jaaniitu jira. Globe safety goggles jaaniini. Safety goggles jechuun kun wanni hojjetame maaksiidhaa fi ayigilaasiidha yookaanis maazaraa jechuudha. Lamaan kun akka baakteeriyaan yookaan vaayirasiin as keessa dabree nama hin qabne yookaan miidhaa namarra hin geessisne jaamiitu hojjetame kun. Kunis waan gaariidha garuu dilas ciminallee qabaachuu baatu baakteeriyaa kana yookaanis vaayirasii kana warri baakteeriyaan jecha jedhiifama godhate as keessatti baakteeriyaa osoo hin ta'in vaayirasii. Kana warri hojjetes yookaanis wanni fidanii nuun gaddaafanis waan isaan achi nyaatan nuti asii addunyaan dhumte. Addunyaan harka dhiqachuuf dhumne jeejuu harma amma waan chaayinaan nyaattee fi nuti harka addunyaan guutuun harka dhiqachuu jirti. Akkas jechuun maal jechuudha balaa isaan uumanii fi addunyaan guutuu shororkooti. Kuma ilaallee garuutti ifiif garuu wanni isaan hojjetan kun himma dhukkubni waa'ee teekinooloojiitti wanni isaan hojjetan tun illee da'ii fi dadhabduudha jechuun waa xiqqashuma jechuudha dilasii miti akka yaadaman sanii miti sii galee akka dhukkubni kun nama fixaa jiruun wanni isaan hojjetan maal gochuu qaban silaa waan cimaa dhukkubni kun akka daddabarre hojjechuu qaban ture. Waa lamaan isinii tuqu asirratti waa lamaan isinii tuqu maali tokkoffaa warri fayyaa hanga qoricha kana argachuudhaaf rakkatan waggaa dheeraa fudhata qorichi koronaa
waggaashan yookaan kudhanis tanii olis ta'uu danda'a. Hanga qoricha kun hojjetamutti garuu teknooloojiin dura waan tokko hojjechuu dandeessi yookaanis hojjettee dhufti jeetiin yaada. Tokkoffaa bakka vaayirasiin kun argamu yookaanis gilaasiidhaan ijaan leensi qabdu kaameeraa qabdu tan waa argitu jechuun tan koronaa kana argitu. Koronaan bakka jiru kana adda baastee amma waan isa ijaan hin argine nuti rakkachuu jirraa walwaachuu jirraa nu dhufee nuti dhufnee qabamne hin qabamne akkanumatti waswaasa jirra beekte waswaasa kana keessaa bahuudhaaf karaan jiru karaa teknooloojii kanaatu dursa jeetii yaada karaa meedikaalaa warra fayyaa dura teknooloojiin furmaata waan kanaatiin ni dhufti jeetii yaada kun yaada kiyya. Lammaffaa irratti ammas waan isinidhaamu deemu kun akkuma waliigalaa teknooloojiin tuni waan uumte keessa akka addunyaa kana ilaalle akka biyya teenyaatti maaltu hojjetame jennee yoo ilaalle akka biyya teenyaatti tokkoffaa irratti yaadni namaan dinqisiifadhu tokkoon harka dhiyeenya kan namaan dinqisiifadhu kun mucaa xiqqashaa tokko maqaan isaa Obsaa Muktaar Jaamaa Adaamaa nama Adaamaa jiraatu elementarii barataa mucaa xiqqashaa kan tanuu eega koronaan kun dhufe namni rakkachaa jiraachuu sana arkeeti teknooloojiin furmaata rakkooti jennee miti. Akkasumatti gaafa rakkoon tun dhuftee irraa eegalee mucaa yaaduu eegale waan yaaduu eegale keessa waan ittiin milkaa'in isiniima maal milkaa'ee wanni inni hojjete maali wanni inni hojjete tokkoffaa irratti meeshaa harka kanarratti hidhama meeshaa harka kanarratti seensara qaba meeshaan san yoo ni fuula kee kana ifirraanfattee namni osoo deemuu fuula faaftu ifirraanfattee akka fuula hin tu'ineef girjaa vaayibireessi godhe jechuudha gisee san if yaadataa hin tu'itu fuula koronaan harkarraa akka fuulatti akka hin dabarre godhe jechuudha tokkoffaa kanin dinqisiifadha mucaa kana lammaffaa irratti ammas maal hojjete mucaan kun gwaanti elektirooniksii hojjete akkas jechuun maal jechuun gwaanti elektirooniksii hojjete jechuun tan keebilii qabdu jechuun gwaantuma keebilii keessaa qabdi keebiliin siisan ammoo elektirikii maddisiisee hoo'a maddisiisti hoo'aan qaddi seentigireedii 50 maddisiisti akkas jechuun 56 akka addunyaatti jechuun kan itti du'u koronaan afurtamii olis ni jaama garuu ka gaarii kan duu 56 inni garuu mucaa kan hojjete hanga 50 beeste jechuudha kun gaadha hanga 50 hojjete yoo fi hanqabattuun taate koronaa meeshaan sana akka daddabarree gubee fixe yookaan if harkatti ajjeesaa jechuudha koronaan sanni du'a kana keessatti kanaan isiniin dinqisiifadha mucaa kana dhugaa dubbachuudha isinis ni dinqisiifadhan jeeteen abdadha sadaffaa irratti maal hojjete maaskii hojjete maaskii mucaan hojjete kuni maali waraansillee ta'e kanarratti motora qabdi motora qabaa waraansillee kanarraa hanga afaanitti walitti hidhaadha keebila qabdi saniifuu as keessaa yoo chaarjii fixattellee jechuun motorri kun chaarjii gooti maaksii mucaa kun ammoo fiiltarii qabdi hin dhimbiibde jechuun qilleensa karaa afaanii seenuu funyaan seenuu kana fiiltar gooti jechuun dhimbiibdi akka hin dabarre jechuun koronaan akka hin dabarre furmaata hojjete jechuudha akka biyya teenyaatti kana hojjechuu isaatiif mucaan hedduun dinqisiifadha Obsaa Muktaar galatoomii baay'ee galatoomfannaan hedduun si dinqisiifachuu barbaade asirratti teknooloojiin bu'aa kanaafaa qabdi jechuudha bu'aa kanaa kana dhala namaatiif hojjettee keessi bakka rakkoo ta'e cufatti faranjii maal jetti teknooloojii jechuun maali piroobleem gaappii ilaallatti piroobleem gaappii jechuun maal jechuudha bakka rakkoon jirtu hundatti furmaata barbaadu jechuudha furmaata bakka rakkoon jirtu hunda barbaadanii fiduu jechuudha saniifuu teknooloojiin kana hojjettee akkuma waliigalaatti waa hunda keessanii jirtu teknooloojiin waa'ee fayyaa keessa seeni waa'ee diinagdee keessa seeni waa'ee siyaasaa keessa seeni qophii xiyya sagantaa biraa keessatti waan biraatti hojjisu compare and comparison waan jaawusan wal cinaa qabee teknooloojii fi sagantaalee wantoota biraatti hojjisu wal cinaa qabee waan isinii dhiyeessuutu jira gara fuulduraatti inshaallah qophiileen arra isinii qabadhee dhiyaadhee kanumaaniin goolabaa qophiilee hafanii hojii hanga walitti deebinutti hanga walitti dachaanutti gamanumaan nageettiin isinii jira galatooma garuu achumaanuu chaayinaala keenya kana warri haaroo taatan subscribe gochuun dagatina warri duraanuu faamilii keenya yookaanis maatii keenya taatan garuu waan gootanni beektanis numaaf hin dhiisa galatoomaan isin hin jira